keessatti baatii tokkotti artistoonni hedduu torbaan tokko keessatti sirboonni hedduu gadhiifamanii achi booda yeroo hafeef ammoo kan waan haarawaa itti dhagarre osoo hin taane akka artistoonni Oromoo kun guyyuu torbaaniin kana booda maal qopheessa kana booda saba kiyyaaf maaf dhiyeessa jedhanii akka yaadanitti uummanni Oromoodhaa YouTube sirboonni kun irratti gadi dhiifaman. Subscribe isaaniif gochuudhaanis ta'e like gochuudhaan view gootanii dhaadhessaan achirraa galuun galiin artistoota keenyaa akka cimu gochuun gahee keessan Oromoonni hundinuu taphadhaan dhaamsa kooti. Artistoota keenyaaf immoo sagalee keessan ergaan keessaniin Rabbi umrii dheeraa isinii haa kennu. Warroota hojii ogummaatiin isaan gargaartaniifis fayyaa ta'a. Wanti hojjetaa jirtan aartii Oromoo jijjiiruu keessatti, aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee olaanaa qabaa. Siyaasa Oromoo keessatti ammallee kallattii siyaasaa Oromoo qabsiisuu irratti ammas hireen yookiin ammoo gaheen isin taphataatiin jirtan hedduu kan nama boonsuu fi baay'ee olaanaa akka ta'e carraa kanaan isiniif himuun barbaada. Hedduu galatooma gammadeen jira wantoota artistoonni Oromoo godhaa jiranitti jechuudha. Artistoota Oromoo yommuu jennu Oromoo irraa dhalachuu qofaa miti. Oromummaa sabboonummaa Oromummaa sana qabaatanii sabboonummaa Oromummaa kan diinni irratti duulee Oromummaan innaa xafaalle takkaa'uu sabboonummaa Oromummaa ni dhabamsiisna isa jedhu sana akka dhabamuu hin dandeenye qabatamaan aartii Oromootiin garsiisaa jiraachuun keessan hedduu kan nama boonsuu fi Oromoo kamiifuyyuu gammachuu addaati yoo ilmaan nafxanyootaa ta'an malee. Kanaaf fayyaa ta'a artistoonni keenya ulfaadhaa jiraadhaa. Itti aansuudhaan dhimmi Oromoo World Oromoo Congress jedhamu kana namoonni garaagaraa gaafii garaagaraas qabanii yaada garaagaraas dhiyeessuu Oromoon waan ijaaraa jedhu garuu mee uf duuba isin deebisee gaafii takka isin gaafadhaan. Oromoon 2016 bara 2016 keessa yeroo OLC'n dhalatu OLC'n erga dhalatee booda cinaa isaatitti GGO dhaabni jedhamu dhalatee ture. Yeroo sana keessatti dhaabbileen Oromoodhaa yookiin ammoo hayyoon Oromoo bakka lama ifatti dhaabbachuu isaanii kan garsiisee ture. Oromoon yeroo garagaraatti dhaabni siyaasaa Oromoollee addaan bahaa deemuu malee walitti deebi'aa dhufuu dadhabuun isaa Oromoo marsaa 3 aangoo 4 kiiloo uummanni Oromoo carraa ittiin seenu erga argatee booda akka 4 kiiloo Oromoon hin seenne taasisee jira. Sababni biraa wayitu sababa feetan daraddaruu hin danda'ama, hanga fedhan kaa'uu hin danda'ama, jaalannee jibbineellee hanga har'aa kufaatii hanga har'aa Oromoo isa mudateef aangoo marsaalee 3 qophaa'ee harka isaa garee diina mo'atanii marsaalee 3 harka Oromoo gaheen sababni inni galma ittiin gahuu dadhabeef sababa tokkoffaa dhaabbileen siyaasaa Oromoodhaa karra tokko yookiin ammoo galma tokko irratti yookiin ammoo common ground tokko irratti waliigaluu dadhabuu isaaniiti. Sababa kanaaf diinni ammoo sababa jarri waliigalanii yeroo jijjiiramni dhufutti yeroo wanti tokko lafa gadi buutti hin qophaa'inii fi sababa qophiin sun hin jirree fi Oromoon wareegama qaalii ergatti kafalee booda dhiiga ilmaan Oromoo qeerroo meeqaa erga irratti baasnee booda Oromoon bilisoome jennee ergaa gammannee booda gammachuun sun hundinuyyuu akka fixeensa ganamaa nu harkaa ta'ee har'a hayyoonni Oromoo qaroon Oromoodhaa iddoo hundatti wareegamaa jiru. Kana ka arguu hin dandeenye ijji dadhabina organization yookiin dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessa turaniif ammas jiran arguu hin dandeenye rakkoodha. Kanaaf waggaa tokko guutuu aktivistoonni Oromoo keessattuu hayyoonni Oromoo koottaa tokko ta'aa jedhamee marii garaagaraallee gaggeessaa turre, kadhachaas turre, dhiibbaas gaggeessaa turre, qeeqaas turre, uleellee dhagaallee itti darbachaa turre hayyoota Oromootitti. Hayyoonni Oromoo tokko ta'uu dhabuu isaaniitiin waggaa dabre keessatti Oromoon kana hin dagannu jala sararaa beeka. We will never ever forget what happened last year particularly. Yeroo qeerroon Oromoodhaa yookiin ammootu qeerroon biyya keessa jiru marsaa torbaaf hiriira yookiin ammootu fincila mootummaa irratti gaggeessuudhaaf deemu Oromiyaa guutuu keessatti akka qeerroo wal fakkaatee gadi hin baane kan godhe samii irraa gabbu'ee yookiin jabina OPDO osoo hin taane dadhabina dhaabbilee siyaasaa Oromooti. Waliigaltee dhabuu hayyoota Oromooti. Kanaan ala abbammaan fedhe lakkii ani waan sometimes gaafii kana gugaafattu nuti waan dandeenye goone gaafii jedhu jedhe. No. Wanti Oromoon danda'u 2015-2016 wareegama qaalii kafalamee 4 kiiloo keessaa TPLF'n namni baase Jawaar Mohaammed dhaabbileen siyaasaa Oromoo
hayyoonni siyaasaa hayyoonni Oromoodha walii galuuni Jawar Muhammad fa Baqqalaa Garbaa fa hidhaa keessa baasuu dadhabnee waggaa tokkoof ji'a afuraffaa amma lakkaa'uun keenya dadhabinaa fi walii galtee dhaaba jaba anatu kaayyoo kana qaba anatu rakkoo kana keessaa ummata baasa kan jedhu ego irraa kan qulqullaa'ee dhugamatti viizhinii ummata Oromootiif dhaaba qabu kenna. Anatu dhaaba sanii hangardhaa dhaaba akkasiisan qabnaa kan jedhu let them come up front and talk about it. Waggaa tokko guutuu qaamolee garagaraa hojii garagaraa irratti hojjetan akka aktivistoota Oromootitti dubbisaas turre itti himaas turre sirrii hin jirtan jedhaas turre koottaa bakka tokko dhaabbadhaa jedhaas turre garuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Dadhabinatu ture. Kanaafi OPDO'n bututtuun of suphitee boollaa baatee ummata Oromoo bal'aa miliyoona 50 ga'u har'a salphifte. Mee wadhaa salphina nuti keessa jirru keessa. Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tanaa leenjiilee jiran hubadhaa. Leenjiin hanga ammaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamu. Kan haati dhiiraa abbaan dhiiraa manguddoon Oromoodhaa tafni itti addaan fofottoqee namni miilaa fi qaama itti dhabee ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa bahan hundi isaanii itti rakkatan kana. Naannolee hunda keessa kan jirre beektu. Fakkeenya isin kennu. Dirreedawaa keessa leenjii waraanaa amma gaggeeffamaa jiru kun hin jiru. Simple example. Simple example. Kana sirriitti hubadhaa Oromoo. Dirreedawaa keessa yeroo ammaan tana leenjii waraanaa jedhanii kan Oromiyaa keessatti xiqqaa fi guddaa dubartii ulfaa dabalatee ittiin rakkisan hin jiru. Kuni eenyure? Dirreedawaan gaachana biraa qabaatteetti moo Oromoo cabsuudhaaf hojii godhamaa jiru? Moo Oromoo jajjabeessuudhaaf hojii godhamaa jiru? Kan Oromoon sirriitti beekuu danda'u qaba. Kana hundaafu kan asiin nu ga'e qaama jabaa Oromoon diiyaaspooraa keessa jiru iddoo tokko dhaabbachuu dadhabuudha. Oromoon diiyaaspooraa keessa jiru bakka takka dhaabbachuu dadhabu hin yaadanna bari. Hundi keenya ni yaadanna. Miidiyaa fi hayyoota Oromoo jidduu rakkoo ture. Miidiyaa fi hayyoota Oromoo jidduu ture araara buusuudhaa fi jaarsummaan meeqa akka deemamaa ture ni beekna. Yeroo namni tokko lafumaa ka'ee labsii labsame buusaa jedhaa turetu ture. Kuni haqa jiru. Kan eenyullee taanaan waakkachuu eenyullee taanaan achi dhoksuun hin danda'amu. Because qabsoon Oromoo tokkoon hayyoota Oromootii oli. Qabsoon Oromoo tokkoon dhiigoo yeroo geessee akka yeroo geessootti qabu oli. Hinaaffaa ani qabu na keessaa bahee uummata Oromootiif waan jedhu qofa irratti hundeeffamuu danda'u qabaata. Amma wanti mul'atu kaleessallee wanti Oromoo keessa mul'ate dhaaba kiyyatu dhaaba san caalaa. Anatu miseensa hedduu shanarra qaba. Anatu umrii dheeraa as keessatti fixe. Anatu mul'ata isiniif qaba. Karaa kiyya kana malee wanti jiru garuu qabatamaan lafarratti wanti hojjetaatiin jiran qabatamaan jechuudha. Jijjiirama fidee Oromoon marsaa afuraffaatiif carraa of dura dhufuu danda'uuf ammas akka abbaa biyyaa hin taane waan godhamuu waan carraa abbaa biyyaa waan nu goosisu osoo hin taane akka amma deemaa jirru kanatti carraa ammas abbaa biyyaa ta'uu dhabuutiif Oromoon qabdu bal'isaa kan deemu malee wantummaan takkittiin dhugamatti akkaataan amma Oromoon itti deemaatiin jirru kuni Oromoo bakka inni barbaaduun ni gahaa wanti jedhamu hin jiru. Carraan nuti qabnu ammoo wanti hanga ammaa argaa turre keessa organizationii amma as ba'uu fi teessuma isaa gadirraa ol ka'ee maaliif akka dhalate rakkoolee Oromoo not only the oldest Oromoo rakkoo Oromoo kan seenaa dabree osoo hin taane waan har'a jirullee qoratee qaamni qopheesse hayyoonni Oromoo amma walitti dhufaa jiran kun carrammaan yookiin dhaabnummaan Oromoodhaaf viizhinii fi mul'ata yookiin ammoo kapaasitii achi ga'uu danda'u kan akkaataa dookumentiin qophaa'e kanatti yoo deemne Oromoon carraa kanaa ol carraan biraa jaarmaan kanaa ol jaarmaan biraa har'atti Oromoon ni uummattillee lafarraa ni qabdi jenneetiin eenyu ka Oromoon hundi keessatti of arguu danda'u isa kana argaa jirra arginees jirra. Oromoon yoo carraa kanatti fayyadamuu hin dandeenye hayyuun Oromoo yookiin hoggansi dhaabbilee xixiqqaa Oromoo kamiiyyuu ani
dhugaa dubbachuuf as keessa seenee akka Oromoo tokkootti gahee kiyya taphadha jedhee yoo kan hin seenne kophatti of harkisee hambisa taanaani ammas Oromoodhaa fi bilisummaan isaan hawwan irra aangoo mataa ofiitiif wanti isaan hawwantu akka caaludha. Iigoo keessaa ammallee bahuu dadhabuun akka caaludha. Because waggaa tokko guutuu wanti hadha jiru every civic organization hangar'aa dachii tanarra jiru ka Oromoodhaa fi bilisummaa Oromoo irratti rakkoo Oromoon qabdu hunda riisarchiidhaan gaggeessee harkaa qabu isa kana hiikuufillee ka irratti hojjetu ka humnas qabu kan Oromoo hunda fakkaatu hin jiru. Oromoo hunda waan fakkaatu carraa kanaan carraan World Oromo Congress akkaataan ittiin ijaaramuudhaaf karoorfamee wixineen isaa lafa itti taa'e kana Oromoon yoo waan kana ijaarachuu hin dandeenye Oromoon yoo waan kana fiixaan baasuu hin dandeenye bilisummaa waan jedhamu kana lagachuun sirraa eegama. Gabrummaa waan jedhamu kana faarsaa jiraachuutu sirraa eegama. Kana jala sararaa beeka. Kana jala sararaa beeka. Because ni agarra namoonni muraasni namoonni tokko tokko akkas ta'uuf deemtan akkas ta'uuf akkas godhamuu qaba. Falli biraa tokko illee hin jiru. Wanti namoonni hangadhaa deemaniin ka waan kana fakkaatus dhugaa walitti himnaa hin jiru. Hin jiru. Because agoobara ijaarachuudhaa fi bifa qorannoo irratti hundaa'e waan Oromoo hiikuudhaaf Oromoon gara akka deemuu qabdu akkamitti akka hundaa'uu qabuu fi Oromoon hundi keessa of argee wanti kun manni kun mana kiyya kan jedhu Oromoo wantoota hangadhaa qabdu hin jiru. Lakkii anatu qabaa anatu kana godhee jira namni jedhu jiraata taanaan gadi bahu. Kana booda garuu yoo jiraatteeyyuu coach be a part of this as fidi qaama kana keessatti waan hanqina qabu itti dabali waan inni cimina qabu ammootu fudhadhuuti Oromoof gahee kan keessatti taphadhu. Kanaan ala kophaa dhaabachuudhaan namoonni dhuunfaa yookiin organizationin namoota Oromoo hunda hin fakkaanne yookiin ammoo dhaabbilee rakkoo naannoo tokko ijaaruu hiikuudhaaf qofa akkaataa uumamee amma dura jiru sanaan rakkoo Oromiyaa hiikuu miti rakkoo qe'ee itti ijaaramneef sanaayyuu dhibbaan dhibbatti hiikuu miti 20% rakkoo sanaa hiikuu hin dandeenye rakkoo uummata naannoo sanaa dhibbaan dhibbatti rakkoo jalaa baasuu hin dandeenye bilisummaa waan jedhanis fiduun hin danda'amu. Dhugaan jirtu isa kana. Bring any organization. Garuu akkaataa amma hayyoon irra walii galan kanatti Oromoon yoo ijaarame mul'ata Oromiyaan eessa gahuu dandeettii kan jedhu marsaa as deemu kana irratti yoo dafnee nuti dammaqnee dhugaadha wanti kun irra hirmaannee hubannoo argannee waan kana gara akka deemu beeknee hanqina isaa itti fooyyessinee jabina isaa qabanneetiin namoota saba kana ceesisuu danda'an Oromiyaa hundarra as keessatti yoo galan as keessa seenee as keessatti gahee isaa namuu yoo taphate Oromoodhaaf faayidaa olaanaa qabaadha. Oromoodhaaf bu'aa olaanaa qabaadha. Yoo kana ta'uu baate afooshaa gandaatiin takkaahu ammootu organizationii lookaalii tokkoof ijaarame falli nuti akka Oromootitti fiduu dandeenyu hin jiru. Kanaaf ilmaan Oromoo kamiyyuu taanaan ijaaramuun Oromoodha laala waan takka isinii himu. OMN sababni survive godheef jechuudha. OMN sababni inni survive godheef sababa organizationii ta'eef sababa dhaabbata seeraa fi heera mataa isaa qabu ta'eef OMN organize kan gadhaabate. Sababni uummanni Oromoo OMN gargaaruufis jabina OMN qofaa miti. Bifa jaarmi'aatiin OMN waan jiraateef sagalee qofa ta'eef miti. Osoo jaarmiyaa ta'uu baatee nama dhuunfaa tokko qofa taate maallaqni akkasii kennamu hin jiru. Jaarmiyaan kun hojjettoota sammuu qaban, hojjettoota sabboonummaa qaban ofitti qabee sagalee uummata Oromoo waan ta'eef meeshaa qawwee meeshaa sirna abbaa irree diigu qofa osoo hin taane rasaasa ta'ee tajaajilaa waan tureef akkasiin ammoo guyyaa isaa waa hunda diigni waa hunduma saamee mana sana cufee hojjettoota hunda kaan hidha guuree kaan facaase kan akka Mallasaa Dirribsaa kan hangardhaallee mana hidhaa keessatti rakkatu saba kanaaf jecha waan biraa akka inni dalageeti miti. Sababa dhimmi kun dhaabni kun organized ta'eef sababa seera eenyuu asii achi bubbutee akka fedhetti asiin achi hin deemuu hin dandeenye waan qabaate qofaadhaaf. Kanaaf
Oromoon carraan ati qabdu WOC keessatti itti seentee abbaa itti ta'u. Profeesar Iskelfaat dookumentii kana qaamota garaa waliin ta'anii for 8 months yeroo hojjetan waggaa guutuu yeroo nuti isaan qeeqnu yeroo isaan kana godhaa jennu they are working dudda duuba maggaarajaa dudda duubatti hojjetamaa ture. Har'a dhiyaatee jira. Mana kana keessatti ammoo Oromoon hundi of argan. Kana jala sararaa beeka. Oromoon hundi of argan. Oromoon hundi waan keessatti of argitu kana yoo har'a kanan ijaaran. Oromiyaatti illee guyyaa galte. Waan jalta akka jala sararaa himan. Oromiyaatti iyyuu guyyaa gale akkam wal goonaallee gaafii namatti kaasa. Garuu yoo if you exercise here Oromiyaan osoo bilisoomuu qofa miti. Waan akkana organization akkanaa kana yoo exercise goone abbaan fedhu kan bosona jiru. Fedhu kan mana hidhaa jiru boru ganama diigamee aangoo yoo qabatu saampliin modeelli inni kun Oromiyaa irratti galee Oromiyaa irratti waan gadhaabachuu danda'udha. Oromiyaa irratti waan hojjechuu danda'udha. Waan Oromiyaa irratti galtee hojjechuu dandeettu. Prototypii biyya alaatitti eegale kuni kallattimaan yoo asitti exercise goone asii galee akka amma dura raabaadorii irraa galanii garaadhaaf bitaman sana bitamuun hin danda'amu. Namu asii utaalee biyya galee garaa isaatiin gurguruunis hin danda'amu. Because Oromoota hundatu keessa jira. Keessa jiraachuufis deema. Manni kun bifa sagaleen feer ta'een mana ijaaramuudha. Sagalee feer ta'een wama namni tokko lama qofa ganama galgala beeksisa namatti darbuu miti. Wama waan Oromoo waliin galtee mari'attu. Qaama bifa laalaa wadhaa waan amma dhaabbileen Oromoo tokko hangadhaa hin qabne biyya alaa kana keessatti. Qabsoon Oromoo sababiin isiin galma gahuu dadhabdeef Oromoon ittiin qophaa'uu dadhabdeef keessaa inni tokko namu waan hanga daqiiqaa kanaatti tonto hojjetamaa jiru partaayimii malee fuultaayimii qabsaa waan Oromoodhaaf hojjete Jawaar Mohaammed tokko jaba. Kanaa dhala hin jiru biyya alaa kana keessa. Jawaar Mohaammed he worked 24 hours. Isaan kuni maybe even not anybody else even. That's the only person Oromo nama gadi keettee jireenya isaa harakkatu haa guddatu waan xiqqoo isaafis ta'u mindaa isaa baasanii hojjechiifame Jawaar Mohammediin ala hin jiru. Namni biyya alaa kanarraa hojjetu part-time yeroo boqonnaa isaa argatetti qabsoo kana keessatti gahee isaa taphachaa ture. Including until the right now. Akkasuu ta'ee yeroo tokko yeroo bakka hundatti namoota muraasa yoo agartan akka waan hojii biraa namni hin qabneetti kan hojjannullee isin fakkaachuu danda'u ta'a. Full time dalagaa maatii keenya jiraachiisuuf hojjechiisaati namoonni hedduun isaanii amma hayyoonni amma agartan kun hundi isaanii jechuudha. Warri miidiyaa irratti agartan kun hedduun isaanii full time dalagaa tokko dalaganii silaa waan biraa dalagatanii jireenya maatii isaanii kan jijjiiruu danda'an san hunda lafa kaayaniiti. Extra time sa'aatii 8 irraa kan hafe saba kanaaf ka gumaachaa jira. Guyyaa WOC'n hundeeffamu irraa eegalee ammoo ummanni Oromoo kamiyyuu dirqama isaa itti ba'e akka har'aa Abashaan guyyaa takkatti miliyoona guure, half million guure, Tigreen miliyoona hangasii guurte jedhe. Every Oromo dirqama isaa akka bahu godhamee sana booda maali? Dhaaba yookiin qaama full time taa'ee qabsoo Oromoo dalagu qabaachuutu nu barbaachisa. Jawaar Mohaammed tokkochaan bakka geenne yaada hubadha. Jawaar Mohaammed tokkochaan bakka geenne Oromoo nu hubadha. In terms of OMN nu hubadha. Dhugaa jirtu achi keessatti san. Amma ammoo yoo hayyoota Oromoo quality qaban, dandeettii qaban, sabboonummaa qaban, kutannoo qaban, WOC ijaaramee namoota full time hojii kana hojjetan gadi yoo kenne qabsoon Oromoodha. Qophiin Oromoon bilisummaa isaatiif of duraaf godhuuf faayidaa olaanaa qaba. Hanga irraatti kan hin qabne. Dhaabnummaan ani kana qaba jedhu qabsoo Oromoo waggaa 150 gaggeessa biyya alaa keessatti tokko hin jiru. Nothing, zero. Hanqina jiruuf time. Ammas wanti godhaa jiru qabsoo Oromoo deeggaruudhaaf namoonni socho'anii biyya socho'anii deeggarsa hunda isaatu namoonni walitti qaban kun all are part-time. Nobody is still full-time. Single person. Kana keessa Oromoon bahuu hin qabu. Ani waan akkanaa kana lafaa qaba namni jedhu jira yoo jenne we never heard dangadha. Hin dhageenye. Nama waan akkanaa lafaa qaba
kunoo akkana namni kun sadarkaa kanatti full time hojjetaa jira kan jedhamu tokko hin qabne. Tokko. Garuu namni maal godhaara yeroo isaa kennee waan ofii mindaa maatii isaan ittiin jiraachisu irraa baasee bakkaa bakkatti bararaa bakkaa bakkatti socho'aa halkanii guyyaa ijoolleen hojjetaa jiran qabsaa'onni hojjetaa jiran hedduutu jiran. Galata guddaa warri qabu. Kanaan ala Oromoon hedduun isaa namoota kana namoota sabaaf ganamaa galgala hojjetan kana namoota dandeettii addaa qabaniin fedhii ummata kanaa sabboonummaa ummata kana akka Oromiyaan ni diigamti Oromiyaan diigamuu qabdi jedhanii irra duulan akka hin diigamne warra godhan gochuuf Oromoon wanti inni godhuu qabu WOC kana tokko komii feete qabaatu forgive komii kan kee gaafiin saba Oromoo yeroon geesseedhatti hin madaalamtu gaafiin saba Oromoo Profeesar Isqeeliin hin madaalamtu gaafiin saba Oromoodha dhaaba siyaasaa kamiinuu hin madaalamtu it's above anything kana jala sarara beek above anyone on this planet waggaa 50 uummanni Oromoo itti wareegame waggaa 50 qabsoon Oromoodha itti wareegamte amma maal dhageenyaayyuu namoota sabboonota jedhan tokko keessa seenaa uummata Oromoo yeroo isaan waakkatan agarra. Seenaa uummata Oromoo sabboona warroota miseensota qabsoo Oromoo keessa turan. Namoottu kaleessa waan hime. Nee wadda. Namni dubbate kun namni waan kana dubbate kun nama qabsoo Oromoo keessatti hanga 2018 keessatti bakka gaarii qabaachaa ture jedhama. Seenaan aanolee barnutu Feesbuukiidhaan guddisee malee lafarra hin jiru jedhedha. Qabsaawaan Oromoo seenaa Oromoodhaa waan arsii aanolee irratti ta'e hin beekne. Waan calii calanqoo irratti ta'e hin beekne qabsoo Oromoo keessa jiraachaa ture jechuudha. Waan calii calanqoo irratti ta'e by the way qabsaa'onni Oromoodhaa eessumattuu warri jirtan of eeggadhaa. Leencoo Lataa yeroo tokko waa jedhee ture. Waa'ee aanolee maal jedhe beektanii? Addisuu Araggaa torbaanuma Addisuu Araggaa waa haasawee sana dhimma sana irratti miidiyaa irratti dhiyaatee maal jedhe I was shocked. Waan kana uummanni naannoo sana isii hanga Leencoo Lataa beekutti hanga Leencoo Lataa rakkoo Harargee yookiin rakkoo Arsii keessatti gocha Arsii irratti raawwatame beekutti yookiin ammoo hanga namni dhiya Wallaggaa takkaahuu Iluu Abbaa Booratti dhalate rakkoo Booranaa beekutti rakkoon suni feekiidha. That is one of namni tokko laala nama qabsaawaa Oromoo keessa ture keessa san dubbatee jedhanii natti himan. That shameless thing. Rakkoo Wallaggaa dhiyaa keessatti waggoota 3 darban kana deemaatiin ture. Hubadhaa yaa Oromoo. Rakkoo Wallaggaa dhiyaa keessatti waggoota 3 kana deemaatiin ture namni beeku dhugamatti namni beeku nama Wallaggaa lixaa keessa jiru qofa. Nama Harargee jiru miti. Nama Arsii keessa jiru miti. Nama ammoo Wallo keessa jiru miti. Nama Tuulama keessa illee jiru miti. Even nama Jimma keessa jiru miti. Nama Wallaggaa lixaa keessa actually iddoo sana keessa jiraatee test godhaa jiru waan san isatu beeka. Rakkoo Gujii keessa bahe san namni dhugamatti beeku nama Gujii keessa amma jirudha. Waan aanolee fi waan aanolee irratti ta'e let the RC people talk. Kanaan ala ani hin dhageenye kitaaba kaan irratti hin dubbisne nutu Feesbuukiidhaani harma muraa aanolee fi harka muraa aanolee gadi baasee guddisee warri jettan shame on you. Shame on you. Waan calanqootti ta'e abbootii dhiiraa manaa gadi baatee dargaggaan manaa bari baatee Minilik wajjin wallaruudhaaf gadi baatee kan tokkoon isaa manatti ol hin deebiin akka gadi baheen achitti hafe namni godina biraa irraa dhalatti abbaa feete ta'e Oromoo feete ta'e waan fedhe ta'e lakkii nutu guddisee wanti kun hin jiru kan jettu taanaan shame on you siin jedha at the same level. Waan Wallagga keessatti bara dabre ta'e namni lakkii akkas hin taane Wallo keessatti waan ta'e kana bara kana bara social media waan ta'eef rakkoo ta'aa jiru mara social media waliin nuugaa. Bara Milinik Itoophiyaa qabatu social media miti bilbilli nuun jiru. Zamana bilbilli hin jiretti. Garuu waan gadhaallee suuraan harka muraa aanolee. Harma muraa aanolee suuraaleen keessattuu harka muraa bal'inaan jiru. Harma muraa aadaa naannoo sanaa ta'e agarsiisuu hin dandeettu. Dubartiin harma isiin agarsiisa. Hadha garuu riikardii addunyaa ta'ee waan jiru. Zamana Milinik ummata Tigraay yookiin ummata Eertiraa harki muramuun isaanii seenaa addunyaa keessatti barreeffamee bakka jirutti
namni qabsoo Oromoo keessa ture tokko har'a garaa Abiy Ahmed qixxa Abiy Ahmed siimuruuf jecha biddeena takkitti nyaattee bultu sanbira kan hin dabarreef jecha seenaalee sanaa irratti warri qoostan dhaabbadha. Because this happened because we do not have an organ dhaaba wal fakkaafu dhaaba jaba dhaaba Oromoota walitti fidu kan waan Wallagga keessatti ta'aa jiru Oromiyaa hunda barsiisu kan waan Oromiyaa baa keessatti ta'u dhihaa fi kaabaa fi kibba barsiisu dhaaba akkasii dhabuun Oromoodha. Namoonni akkanaa kun akkuma argan gadi bahanii garee garaagaraa keessatti akka afaan isaanii banan taasisee jira. But dhaabni akka kana akka WOC kun kan Oromoota hunda bakka hundarraa walitti qabe jiraachuun isaa garuu rakkinoonni akkanaa akka huban Oromoon akka ofii isaatii of barsiisu akka garaan isaa bal'atu waan godhudha. Utubaaleen 5 dhaaba kana keessatti irratti ijaarama jedhamee turatti Professor Isqeel Kaasaatiin ture qabxiileen sunniin Oromoodhaaf faayidaa olaanaa waan qabudha. Faayidaalee olaanaa waan qabudha. Qabxiileen 5 sun wanti kun akkanumatti taphaanii miti organizationin kun kan dhufe yoo achi keessatti hirmaattaniitiin agartan you will be surprised. Hangam hayyoonni Oromoodhaa waa hundaaf akka yeroo isaan kennan. Wantoonni 5 isaan kaasan kun WOC irratti hojjetu kun gama siyaasaatiin self determination Oromoon siyaasaa isaa ofii isaatii akka murtii ofii isaa murteessuu danda'u biyya abbaa isaa irratti ofii isaatii akka abbaa ta'u dhaabbilee siyaasaa Oromoo barbaachiran bira dhaabbachuu. Dhaabbilee siyaasaa Oromoo jiran bira dhaabbachuu. Dhaabni kun garuu beekaa dhaaba siyaasaatii miti. Dhaaba siyaasaatii miti. Jala sanarree wanti isinitti himu. Amma namoonni tokko dhaaba biraa ijaartanii dhaabuma jiruu yoo jabeessitanii hin qabdanii no. Dhaabni kuni abaawoodhaa miti. Dhaabni kuni kafaawoodhaa miti. So this is a huge diaspora's Oromo Congress. Oromo biyya alaa jiru. Itoophiyaadhaan ala Oromoo jiru hunda kan hammatuudha. Oromoo qe'ee abbaa isaa irraa buqqa'ee biyya alaa jiru. Kana hunda kan bakka bu'edha. Kanaafi dhaaba siyaasaatii miti. Warri dhaabni kun dhaaba siyaasaatii dhaaba jiru ofamaaf hin cimsine jettanii warri kaaftani sirrii miti. Dhaaba this will never ever compete with either OLF or Oromo Kafaa'oodha. Garuu Kafaa'oodhaa fi Abaawoodhaafis dhaaba Oromoo kamiifuyyuu kan siyaasaa irratti dalagu kan Oromoon dhaabni kun anaaf murteessaadha jedhee itti amanu gaachena. Dagalee isaati isa jabeessa isa cimsa. Kuni kana. Inni biroo diinagdeedhaan Oromoon akka of danda'u self-reliance yookiin ammoo kallattii laalaa waddaan waldaa tokko fakkeenya isin haa kaasu. Kamaan sirriitti beeku keessa jiru waldaa sikkoo mandoo. Waldaan sikkoo mandoo bara 2016 irraa eegalee gaheen waldaan kun hin taphatin gahee dhaabbileen miti mootummaa Itoophiyaa keessatti taphatan tokkollee isaaniin kol dorgoma kan jirre mootummaanis amanee sodaa guddaa irraa qaba. In sodaatanii lakka ajaa'ibaa. Because dalaga ajaa'ibaattu seenaa ajaa'ibaattu dalaga mida never happen. Organizationin lammii Oromootiin ijaaramee diinagdee bifa sanaan uummata isaa bira bal'inaan akkasitti dhaabbate hin turre hin jiru. Uummata Oromoo naannoo Sumaalee irraa buqqee bira gahuudhaan, Boorana bira gahuudhaan, Tuulama bira gahuudhaan, Wallaggaan hanga warra Gaambeellaa irraa buqqee Naqamteetti bira gahuudhaan, Walloon, Harargee bakkummaan waldeenni kun hin dhaqqabin jira yoo jennu hin jiru. Garuu wanti godhaa jirru maali? Erga balaan dhalatee booda dirmannaa deemna. Ibidda dhaamsu amma yeroo ammaan tanaatti godinoota sanniin keessatti beela uummata irra hamaa guddaa uummata irra gahaatiin ture keessatti ammas kunoo gaachee gargaarsa barbaachisu hunda guunnee gargaarsaan dhaqqabaa jirra. Garuu kun ibidda dhaamsuudha. Garuu what about WOC maal godhamuuf deema? Kaayyoon WOC keessatti maal? Dursitee kanaaf qophaa'u. Erga sirra gahee ibidda dhaamsuu osoo hin taane ibiddummaan akka hin kaane ittisuu irratti gahee mataa isaa taphachuudha. Dursitee qophaa'u jechuudha. Ittisa balaati malee
balaa dhaamsuu miti. Balaa san ittisuu danda'u. Oromoon diinagdee isaatiin akka of danda'u. Qabeenya isaa irratti abbaa akka ta'u. Humna jabaa akka qabaatu gochuudha. Kuni waldaan amma dura isinii kaase fakkeenya isaa yoo fudhanne hojii waldaan sun hojjetee mootummaan biyyattii sanaa akka malee rifata. Yoo Oromoon hundi isaa walitti dhufee bakka tokkotti diinagdee cimaa kana yoo ijaare hubadhaa qaba. Itoophiyaa miti, Afrikaa miti, addunyaan illee wanti jarri Oromoo hin dhageenyeef hin jiru. Ummata miliyoona 50 miti, ummata Israa'el kana lakkoofsaan muraasa kan ta'e wanti isaan cimse keessaa tokko they controlled financial sources. Lafa diinagdeen irraa maddu baankilee addunyaa kana to'achuudha siistama isaa. Kuni kana. Inni biroo self defense security kan jedhamu hin hojjetamaadha yaamni kun. Ofii dhaqee lolaa miti. Qaama lolu jira. Qaama hidhatee qabnu. Qaama kana jabeessuudha. Kallattiilee garaagaraatiin qaama kana cimsuudha. Qaama kana intelligensii isaatiin diina kana hordofanii isaan qofa dhiisuu miti. Diina kana hordofanii bu'aa bahii diina kana galaa baha diina kana baasanii isaaniif saaxiluun waan ta'u. Dabarsanii kennu. Inni biraa hojii dippiloomaasiiti. Oromoon hanga dhaaba siyaasaa Oromoo bakka bu'ee sadarkaa addunyaatti hojii dippiloomaasii hojjeta. Dhimma rakkoo Oromoodhaa ibsu muraasa akka faffaca'etti haa qabaatu malee fakkeenyaaf amma dhaabni akka hojii dippiloomaasii irratti muuf godheetiin deemaa jiru inni guddaan nuti dubbachuu dandeenyu ollaadha. Oromoonis bira dhaabbatee diinagdeedhaan kan sochoosaa jiru. Garuu wanti har'a ollaan irra jiru kun anguma humna ollaa kana dhaabbachuu qaba moo waan Oromoo fakkaatu ta'uu qabaadha. Waan Oromoo fakkaatu. Waan ummata miliyoona 50 fakkaatu. Ulaatamiyyuu dhaabonni akkanaa kunniin hojii dippiloomaasii warra hojjetan, hojii advokeesii warra hojjetan kun dhaaba kamuu ulaatamuu Oromoo bakka bu'anii yoo isaan balbaladhaan balbalti akkaataa daftee jalaa ummanni kun banuu danda'utti hojjechuudha. Kaayyoon isaa kan rabbachi nu haa geessu. Inni biraa kana wajjin wanta irratti hojjetame dhabe teknooloojii. Kun hundinuu dippiloomaasii yoo ati irraa qabde qaamni bosona keessaa dalagu hojii isaa yoo dalage diinni karaa inni ittiin socho'aa jiru hunda yoo itti garsiiste waliin yoo hojjette qindoominaan teknooloojiidhaan isaa yoo gargaarte. Teknooloojiis har'a yeroo ammaan tana addunyaan kan bulaa jirte teknooloojiidhaan. Waggoota muraasa booda maybii waraanni teknooloojiin fayyadama. Caasaan nageenya teknooloojiitti hin fayyadamne. Addunyaa kanarraa citee kophaa isaatti ta'a. Teknooloojiidhaan qaama kana deeggaruun barbaachisaadha. Uummata Tigraay irraa intarneetiin muramee bilbilli citee garuu hooggantoonni isaanii addunyaadhaan wal quunnamu. Why? Because they have good technologies. That's what it is. Why not Oromos? Uummanni miliyoona 5 kana yoo godhu Oromoon miliyoona 50 jennee hin dubbannu yoo kana ka hin goone maal ree? Minimum Oromoon population in Ethiopia by the way kuma miliyoona 100 miliyoona 18 seeneera. Miliyoona 100 fi miliyoona 18 seeneera. Achi keessaa ka Oromoo illee 50% yoo fudhatte yoo xiqqaate 50% yoo fudhatte bakka inni jiru laal. Kanaafi namoonni tokko maali wanti kun wanti ijaaramee fi kanaaf gufuuta kijibaa sobaa kana dhugaa wadhaa. Lakkii bakka kaleessa qabanne tanaa yoo wanti akkanaa guddaan kun jiraatee gareeleen xixiqqoon liqinfamu. No, liqinfamtuu koottuu as keessa seenii abbaa ta'ee damee sana fuudhiitii akka galata argatu akka waan isaan malu kophaa kan kee wixxifatanii Oromoon hundi abbaa ittaa taatuudha kan jedhamaa jiru. Oromoon hundi waliin dhaabbattuudha kan jedhamaa jiru. Malee gareen kuni achi dhiibamaa as dhiibamaa jedhamee ololli ganda keessatti hinaaffaan dhiigoo keessaa bahamuu dadhabameetiin odeeffamu sirrii miti. Kana keessaa ba'a. Koottaa waan kana abbaa itti ta'a. Inni biraa self advocacy yookiin hojiin dippiloomaasii duratti dubbatamee jira. Wantoota kanniin jechuudha. Waa shanan kan self determination, counseling kun wanti inni hojjetu, economic,
self-reliance wanta jedhamu, self-defense, self-knowledge of beeku, self-knowledge. Oromoon maalummaa isaa beeku, aadaa isaa beeku, ofummaa isaa beeku, of duuba deebisnee qabeenya risoorsii nuti qabnu kana addunyaa Oromoon addunyaa irratti wanta ittiin beekamte keessaa UNESCO keessa wanta ittiin galmaa'e keessaa inni tokko sirna irreechaati. Har'a opiniyoon sirna irreechaa dhabamsiisaarti. Who is going to bring that back? Dhaaba yookiin aadaa Oromoo kan sadarkaa sana ijaarame. Yeroo diinni keenya uummata biyya keessaa hamilee dha'ee ijoollee qaroo lafarraa duguugaa ta'an mana hidhaatti guuraa ta'an ammoo biyyarraa ari'aatiin yeroo inni deemu kanatti Oromoo aadaan isaa sadarkaa addunyaatitti galmooftee jirtu aadaalee kanneen eenyu kan deebisu. Do we have that kind of organization? Anatu godhaa jira kan jedhu qabnaa yeroo kana hin qabnu. Dhugaa walitti kanaaf ijaarmeen akkanaa kana qabaachuun ammoo wantoota kana hundaaf Oromoo fayyada. Hojii bardeen gaddaa hojjenne ilaala. Waggaa guutuu hiriirri hin bayamin jira. Wantummaan hiriira yookiin protestii Oromoo keessatti hin godhamin jira. Isa kana hunda mataa waliin qabanii bakka takkatti bu'aa akka safarsiisu gochuun qaamni kun hojii kiyya. Waan uummanni dalage kana fuudhee galmaan geessee bu'aa irraa lakkoofsa qaamni jedhu full time qaamni dalagu hanga hin jirretti Oromoon rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni Oromoo dhimma kanaaf qophaa'e. Bakka bu'aa kan keellee bakka hundarraa hayyoota gurguddoo bakka bu'aa Oromoo hunda fakkaatu, Oromiyaa hunda fakkaatu, godinoota Oromiyaa hunda of keessatti hammatu. Ka tokkochi qabee tokko as hin qabne fair yookiin ammoo proportion bifa eegameen ijaaru dhaabni kun. Kanaaf uummanni Oromoo eessumaayyuu jirtan wanti kun kooti jedhiitii tirmaadhu. Kee akka inni ta'u ammoo an shakkiin qabu. Because there is no a copyright of this document. Copyrightii hayyoonni sa'aatii isaanii kennanii hojjetan kun ibsi isaan deeggaddallee kennan irratti nuti copyrightii waan kanaa hin qabu. But we have to make sure that Oromoon waan isa ceesisu waan isa fayyadu waggaa kana hunda waggaa 40-50 qabsoon Oromoo waggaa hanga 60 booda kana OA itti ture keessattuyyuu galma gahuu kan hin dandeenyeef maal yoo jenne we do not have a strong organization. Kuni lafa jira, kuni beekamaa. Kanaaf hayyoonni Oromoo gargar dhaabachuu dhiistanii ofirraa baatanii of kennitanii bakka kanatti gahee keessan akka taphattan. Kun ammootu waan hayyummaa qofaan dalagamullee biti beeka. Commitment barbaachisa. Of kennanii hojjechuu, sabboonummaa qabaachuu. It's not because you are a doctor and waan kana hin taate jechuudha miti. Kan barbaadamu of kennee nama saba kanaaf hojjetu. A person that is visionary, that has a dream for the bilisummaa of Oromo. Seenaa koottaati, abbaatti ta'a, filadhaa dhiyeessaa, kaadhima as fida. Nama kanatti qabsoo Oromoo tana hoogganuun danda'amuu qaba. Kanaan ala yerootti aktiivistoonni ol ba'u miidiyaa kana irratti. Including myself. Aktivistoonni yoo Oromoon hin ijaaramne namoonni gamanaa yeroodhaan akkuma waa o'aniin ol babbahan Oromoon hayyuudha jedhee laayikiidhaa fi feesbuukii sheer gochuu qofaan jala deema. Guyyaa jijjiiramni tokko dhufe ammootu mootummaan afaan isaan ofirraa qabuuf jecha fuudhee biyyatti galchee aangoo fi bu'aa adda addaa qarshii miliyoona hanganaa sitti kennaa dalagadhu kana jiraadhu umrii kee guutuu dalagdee Kanaadaas keessa teettu Ameerikaas teettu kan argachuu hin dandeettu. Mana si ajaa'ibaa si kenna konkolaataa VAT kana qabdaa eegmiyaa siifan godhaa kanaa ol jiru nati jiraattu hin jiru hanga hin jiru na wajjin jiraadhu jedhee yoo organizationin jabaan akkanaa ka isaanii eegani teessu yoo hin jiraatin abbammaan barbaade akkuma barbaadetti Oromoo gurgurata. Abbammaan barbaade akkuma barbaade diina wajjin galee hojjechuu danda'a. Abbammaan barbaade akkuma barbaadetti fedhu bayaa fedhu lukkisa. Dhaabni Oromoodha. Dhaaba nama tokkoon hoogganamu ta'uu hin qabu. Oromoon namoota tokkoof lama qofarratti hirkachuu hin qabu. Uummanni Oromoo miliyoona 50 qabu. Lubbuu du'aa jirtu namoota tokko lama irratti hundaa'uu hin qabnu. Oromoon saba bal'aa waan ta'eef bifa organization bifa wanti sun Jawaar Mohaammed mana hidhaa jira. OMN garuu hadhallee hojii boonsaa dalagaa jira. Because it is an organization kanarraa baradha. Balsaginnaan osoo Abiyyi du'e akka amma Abiyyi deemuu fi jibba uummata kana wajjin namni of dura deemuun jira yoo jette abadanii numan jira. Abadanii numan jira. Kanaaf Oromoo jabaadha waan kana irratti abbaataa September 18 September 19 as deemu kun Minnesota keessatti walgahiin kun gaggeeffama. Korri Oromoodhaa amma dura OLCs ta'ee
korri adda addaa kan garaagaraa Minnesota yookiin Oromiyaa xiqqoo keessa gaggeeffamee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif konveenshiniin kun asitti gaggeeffamaa jira. Minnesota keessatti dur gaggeeffamuun kan beekamu kora dhaabbilee siyaasaati. Yeroo Osfaanaan gaggeeffamu. Amma mootu korri bal'aa fi guddaan Oromoon waan kana ittiin hundeeffatu koongirasii isaa hundeesseetiin hojii itti kennee lakkaa'ee itti kennee ji'oota yeroo muraasaan qaama hojii kana hojjetu lafa kaa'ee Oromoon waan isaa malu ittiin hojjetu kan hamilee uummata Oromoo biyya keessaa jiru jajjabeessu ijaaruu fi guddisu garuu mootu gama kaaniin ammoo hamilee diinaa kan jeequ kan diina rifachiisu hojiin boonsaan hojjetamuu qaba. Kuni kan ta'u Oromoonni bakka tokkotti dhufanii waliin hojjechuudhaan. Diina keenya rifachiisuudhaaf waliin dhufnee Oromoon mari'annee adda deemuun qofti faayidaa olaanaa qaba. Hojiidhaaf ammoo walii galanii deemuun ammootu jijjiirama qabatamaa biyya sana keessatti fiduu danda'a. Kanaaf Oromoon hundumti keessanuu leenkitu jira galmaaya. The space is limited. Kana jala sarara beeka. Bakki muraasa. Galma waan ta'eef galmi nama hamma ta'ee qofa seensisa. Nama hamma ta'ee kanatti galma kanarra argamtaniitiin iddoo kanatti hirmaachuu barbaaddan taanaan ani liinkii hin agarre hin galmoofne yoo galmi guute irraan dhangala'e bakka teessu akka hin dhabne galmaawaan yaamicha isinii dabarsina. Galmaawii qophii kanarratti argami liinkii galmee kanaa feesbuukii kenna irratti illee hin kenna. In addition to that yoo na gaafattan anis keessaan isiniifan ergaa namoonni garaagaraa koreen task force ta'ee hangammaa hojjetaa jiran hedduun isaanii isin erguu danda'u. Hundaa olammootu World Oromo Congress website jettanii yoo laaltan achirraallee join gochuu dandeettu. Warroonni biyya alaa jiran kan qaamaan asii argamanis nama hedduutu eegamaa jira. Kan qaamaan argamuu hin dandeenyee fi ammoo qaama yookiin ammootu waan kanaa ta'uu warri danda'an saboota garaagaraati jechuudha. Kallattiidhaan kan namni biraa karaa arguu hin dandeenyeen yookiin ammoo karaa bifa ulaan isaa cufaa ta'een akkaataa isaan ittiin hirmaatan ni godhama. Kanaaf Oromoonni eessumaayyuu jirtan keessattuu biyya alaa irraa warri galmooftanii qaamaan argamuu ani hin danda'u kan jettan taanaani dursitanii eenyummaa kan kee beekuun barbaachisaa waan ta'uuf kana jala sarara. Because diinaa miti kan mari'achuu barbaannu miti. Diinaa wajjin teennee mari'achuudhaaf miti. Kuni Oromoon gadi taa'ee waan isaa kan itti murteeffatu waan ta'eef dursaatii odeeffannoo keessan yeroo liinkii irratti guuttan ergaa iimeelii achirra irra galmooftan san keessatti barreessaa World Oromo Congress yoo jettaniitiin barreessitan iimeelii sana irratti jechuudha achirra contact information ni jira. Quba wal qabaatanii liinkiin sun secured bifa ta'een warra biyyoota biraa keessa jiraniif ergamuu ni danda'ama. Kanarraa ammootu jabaadhaa Oromoo dirqama keenya haa baanu. Oromoon kamiyyuu dirqama keenya cadhisnee taa'uudhaan Oromoon maal jedhaa turte? Wanti jedhamaatiin ture Oromoo irraa wanti jedhamaatiin ture amma dura maali? Maal eegdanii hayyoonni Oromoo maal nu cadhistanii maal taatanii fayyaan qabdanii akkam tokkummaa keessan akkamitti dhabamaa jedhan. Warri biyya keessaa dhufellee waan ajaa'ibaa garaagarummaan Oromoo biyya alaa kana keessa jira waan jedhu himanii. Ani garaagarummaa Oromoo biyya alaa keessa kana jiru namni waan kana Oromoon ani garaagarummaa Oromoon biyya alaatti qaba kan jedhu Oromoon bakka lama jira. Waa waliin mudaan. Inni kun Oromoo biltsiginnoomti. Kan garaa ofiitiif gurguramti. Inni kun ammootu kan rakkoo saba isaatiif quuqamu kan sabboonummaa qabudha. Dhumate bakka. Isaan warra sabboonummaa Itoophiyaa mo'attee fi warra sabboonummaan Oromummaa mo'atte bakka lama wanti jiru. Biyya alaa kana keessatti. Inni kun kan jidduu kana lamaanitti ayyaallallattuu ta'ee gamanallee manatti hafe jettu gara underline godhiiti clear godhiiti yookaan gamas yookaan gamana dhaabbatu. Optionii biraa jidduu kanatti hin eeggatina. Yoo isin hin taane yoo dhugamatti qabsoon Oromoo akkaataan qabsoon Oromoo ittiin deemaatiin hadha jirtu yoo isin hin taane galii maxxanii biltsiginnatti jala sarariituma hin sodaatin. Lakkii ani wanti biltsiginnaadha jechaan namni kun ilmaan Oromoo irraan gahaa jiru. Sadarkaan qabsoon Oromoo irra gahaa jirtutu sirri jetta taanaan galii maxxanii gama kanatti. Jidduu lamaanitti penduleemiin ta'ina. Saree mana lamaa nyaattu waraabessi jidduu lamaanitti osoo ishiin deemtu jidduu lamaanii nyaataa jedha. Waraabessa jidduu lamaanii nyaata. Gama lamaan irraayyuu walaabattu. Miila lama qabaatanii fi muka lama yeroo tokko koruun hin danda'amu. Kanaaf Oromoon qulqullaa'ee kaambii sabboonummaa Oromummaa
yookiin kaambii sabboonummaa Itiyoophiyummaa isii yoo sabboonummaa nafxanyummaa sanatti galu. Kanaan ala hin jiru. Kaambiin amma yeroo ammaatti jiru suma kana. Kaambii kana keessatti namoonni makamanii kallattii garaagaraatiin jiran an Oromoo sabboonaa fakkaatanii kaambii sabboonummaa nafxanyummaa warri leellisan jiraannaan isaan san ija qarootiin eeguun barbaachisaadha. Ija qarootiin. Kaambiin sabboonummaa Oromummaa tan guyyaa rakkoo itti dheessan osoo hin taane kan onnee isaa keessatti gadi dhaabbate ta'uu danda'u qaba. Kana Oromoon jala sararaa walitti hima. Amma ishururuu jedhama. Kaleessa yeroo Hacaaluu ajjeesanii qeerroo lafarraa duguugan biltsiginnaan haa baddu. Isaan waliin hin nyaannu, isaan waliin hin dhunnu jennee kakachaa har'a mootuu waggaa tokko booda osoo Jawaar Mohaammed Faati mana hidhaa jiran kaadiree biltsiginnaa wajjin nyaannee dhunnaan cidha waliin nyaannaan abaddan hin dalagu. Kan jala sararaa beeka akka sabboonummaa. Sabboonummaa Oromummaa jechuun walaa waayii miti. Oromummaa irratti kan itite asirratti kan gad dhaabbate Oromummaan abadan abbaa fe'eenuu yoo taate Oromummaa irratti nama dhufu aginas Oromummaa nama deemu wajjin ani gadi taa'ee wanti mariin ani godhu hin jiru. Hin jiru. There will be no discussion. Oromoon hanga humni isaa sodaatamutti jala sararaa beekame. Oromoon hanga humni isaa sodaatamutti. Oromoon hanga kabajaa isaa malu argatutti. Oromoon hanga yoo xiqqaate qaama jabaa biyyattii sana keessa argamuun humna isaan madaalu harkaan kan qabaannetti diriddiriin ati teettee harka qullaa mootummaa sirna nafxanyaa sirna leellisu wajjin ati gootu hin jiraatu. Hin jiraatu. Jiraachuullee hin qabu. Kanaaf sabboonummaa Oromummaa yoo dhugamatti onnee keessan keessa jiraatu. An Oromoo jechuun qofti gahaa miti sabboonummaa Oromummaa qabaachuudhaan. Hojiidhaan agarsiisu of kennuun yoo dubbachuudhaan hin dandeettu ta'a. Steejii irra baatee hojjechuu ta'uu dandeetta. Dandeettii liidarshiippii hin qabdu ta'uu danda'a. Garuu diyaaspooraa taatee diinagdeedhaan waan kana hin gargaartuu gaafii. Guyyaa afaan Oromoo haa badu jedhan ilmoon tanteetii maal akka taatu badu. Guyyaa afaan nafxanyootaa yookiin afaan Amaaraa kutaa tokkorraa siifaa eegalu siin jedhan sabboonummaan Oromummaa akkam akka taatu beeki. Beekaa kan jala sararaati. Yeroo ammaan tana keessatti bal'inaan warri nu rakkise kan beektanii bal'inaan maajooritii warri nu rakkise warra zamana Haayile Sillaasee dhugaa walitti himna. Sabboonummaa Oromummaa qabna jedhanii qabsaa'ota bosona seenan wajjin bosona seenan. Garuu ammoo sabboonummaan Oromummaa dhugamaan onnee isaanii keessa hin jirre. Garaa keessa faaruu Itoophiyaa tana sirphaa warri bahan qabsaa'ota wajjin bosona jiranii beeka. Garuu kan isaan garaa isaanii afaaniin alaabaa Oromiyaa siin jedhu. Garaan keessi ammoo Itoophiyaa tikdam siin jedhu. Qabsaa'ota akkasii sana yoo as deebi'a tolbadhaa yookiin ammoo ufurraa lafa gadi kaayaa karaan kiyya isa kana badus jiraadhus Oromoo faris jedheetiin deema jechuu danda'u sabboonummaa dhisiisan. Kanaan ala Oromummaa tikdam, Oromummaa Itoophiyaa tikdam, Oromummaa yuudam qaama jedhu qaama Oromoo ta'ee seenaa Oromoodhaa seenaan akkanaa hin jiru jedhu ilma Oromoo kamiitu haa ta'u namoota akkanaa kanneen calalaa ofirraa eegaa eessumattuu iyyuu. Ani Oromoon ammas taanaan and to be honest Opidio cina kan keetii yaamtee don't call me, don't invite me to that wedding. That's it, period. Bakka guyyaa Oromiyaan bilisoomte dhumati. Oromiyaan erga bilisoomte Oromoon abbaa biyyaa ta'ee biyya isaanii keessatti dargaggeessi Oromoo lafaa dhufaa jiru kun boonee yoo jiraate I will be very happy. Hanga Opidioon ganda kan kee keessaa dhalattee qe'ee atitti dhalatte keessaa qe'ee anitti dhaladhe obboleessa kiyya ka waliin dhaladhe yoo ta'e. Obboleessa kiyya ka waliin dhaladhe yoo ta'e kan garaa tokkoof abbaa tokkoof haadharraa tokkorraa dhaladhe taanaan as long as he is biltsiginna ciini ani isa wajjin godhadhee nyaadhu hin jiraachuun qabu. Affeerraan ani isa wajjin taa'eetiin itti affeeramu jiraachuun qabu. Because ilmaan Oromoo lafarraa duguugsisaa Jawaar Mohaammed hiisisaa asii deemanii ragaa maggaarajaa duubaanuu ittuu bayaa yookaan ammootu warra maggaarajaa duubaan ragaa bahuuf odeeffannoo kennaa warri as dacha'an. Biyya alaa kana keessa ta'anii, Minnesota keessa ta'anii, Seattle keessa ta'anii, DC keessa ta'anii warroonni
bifa kanaan Oromummaa jaamsina jedhanii Oromoo irraa dhalatanii Oromummaa jaamsina jedhanii warri hojjetani Oromoon shuruuraan yeroo deemnu sun ta'an hadhaa'u yeroo itti qabnu hadhaa'u we must be better as much as possible. Hadhaa'u danda'u qaba Oromoon hadhaa'u mi'aawu miti dhangaggaa'us miti hadhaa'u hadhaa'ii dhugaa jirtu ittiin maali cidha oppidii hojii nyaachuu yoo dadhabde cidhatu sirraa hafaa Oromoon sanaan achi bal'aanii Oromoon sanaan achi bal'inaan hin jiru. I'm telling you, Minnesota keessatti oppidii cidha yaamtee yeroon keessee cidha yaami. Dhumati bakka. Oppidii graduationii kan keerra yaamtee yeroon keessee graduationii keerratti ni yaami. Bakka Oromoon diinni lamaa wal bira taa'ee biddeena gabataa tokko irraa itti nyaatu taa'uun barbaadu. Oromoon magaalaa lakkuu keessatti particularly whatever starts from Minnesota it works all over the world. Kana jala sararee walitti taa'e. Kana Oromoonni yoo ofii keessanii dadhabdan namoota hin komatinaaf. Ani obboleessa kiyya tokko hiriyaa kiyya tokko cidha na yaame. Cidha na yaamee jennaan obboleessu koo jedheen. Dhugaasitti ma cidha isin yaamtan kana keessa garri tokko oppidiyoo biltsiginnaa uummata Oromoo gurgurataa jirtu. Taasteetteetiin ilmaan Oromoo basaasaatiin namoonni kun kana dalagan jettee wanti isaan isinirraan geessinetti as keessatti nama sodaachisaa jirantu jiru. Isaan kana yaamtee cidha kana an dhufuu hin danda'u. Namoota akkanaattu cidha kan kee kana irratti argama. I know that for sure. Atillee ignore gochuu hin dandeettu. Cidha kan kee irratti hin argamu dhiifama naa godhi jedhee. Garuu akka nama tokkootti baga gammadde. Baga guyyaa kanaan si gahee jedheeni. He accepted clearly. Accept godhee narraa fudhatee wama takka illee wanti akka hanqinaatitti walitti ilaallu wal komannu hin jiraatu. Are we at that level? Dhugaa walitti himu. Dhugaa jirtu dubbannee nama kana walitti himne Oromoon waan kanaa bare wantummaan nuti Oromoo addaan baafachuu ittiin dadhabne isa kana. Isa kana. Miseensa biltsiginnaa tokkotti maal jedhedhanii taaziyaa keenya maal gochuu dhuftanii nutuu wal awwaalannaa jedhedhan. Nutuu wal awwaalachuudhaaf gaadha maal gochuu taaziyaa keenya dhuftanii yoom isin kadhanne taaziyaa keenya dhuftanii jedhedhan. Minnesota. Isn't it shame? Ka isaanuu akkana siin jedhani ati isa wajjin teettee taaziyammaan ati rabbi siyaasa barsiisu jettuun ka maaliiti? What? Tell me. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu wanti Oromoon keessa jirtu du'a Haacaaluu dagannee hidhamuu Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa fa'a dagataa yoo namoota kana wajjin nyamni nyaatu akkam yoo jettan jaal Gammachuu Ayyaanaa akkamit jettuun jaal Abdii Raggaasaa akkamit jettuun Hamzaa Booranaatiin jaal akkamit jettuun Baqqalaa Garbaatiin kana wajjin nyaataa jaal yogguu jettan maaltu isinit dhagahama? Qabsaa'ota Oromootiin jaalalloo yookiin jaala jedhaanii gantoota wajjin isaan maatii Baqqalaa Garbaa umrii isaa guutuu mana hidhaatitti kan fixataa jiru gantoota asii galtee garaa isiitiif gurguramte wajjin wantummaan cidhaa fi taaziyaa godhatamu maali? Oromoo dammaqa lakkisanii miti jennaaniin anis biltsiginnaadha jedhaa of labsaa clearly namni kudhanillee sabboonaa ta'ee yoo hafe of beekee namni kudhannan sun ijaaramee deemuu danda'a. Kanaan ala qulqulleessaa ganda keessan qulqulleessaa bakka jirtanitti ishurruun barbaachisu because Oromoon marsaa afraffaa kana kufnaan kana booda bilisummaan ati jettee dubbattu gabrummaan ati jettee dubbattu abbaan qabeenyaa Itoophiyaa keessatti Oromoo ta'ee ni baha jettee ati dubbattu guyyaa barbaadan karaa sii bananii gassi dhiisanii guyyaa Oromoon ati mootummaa sana hidhattee si beekan si jalaa godhanii zero si deebisan. Abbootii qabeenyaa Oromoo hedduu isaanii akkasi kisaarsan. Dinquu dayyaa sirraa baradha. Abbaa qabeenyaa sadarkaa meeqa gahee booda deebisanii maal godhan? Zerootti isa deebisan. Almost isaanii fi namni zeroo deebuun namni kun yooma rabbii fafe malee jechuudha. Oromoonni biraallee
qabeenya warroonni qabdanis uf eeggannoo kana godha. Daangaan diinaa fi ummata keessa wajjin itti hojjeta warroonni abbootii qabeenya daangaa ummata irraa isin kutee isin hin baasne ta'uu danda'u qaba. Akkasuma hooggantoonni sadarkaadhaan jirtanis waan saba keessanii kana yoo siyaasaa keessa hin seennu kan jettan taate waan siyaasaa dhaabbilee namoota siyaasaa kana bakka tokko fidu irraa dubbachumaaf dhaaba. To be honest, particularly namoonni garagaraa ni dhufan bakkeelee jedhamanii eegaman keessatti yoo qaamonni garagaraa wal dhabbiin namaa beektanii yoo dandeetti araarsi garanatti as deebisi gara Oromoodhaaf fayyadutti. Itti miti as deebisi gara Oromoo yoo gara Oromoo mooraa Oromootti namni deebi'e namni nama jibbooyitu hin jiru. Yoo mooraa Oromootti hin deebine garuu mooraa Oromootti hin deebine taanaan ammoo lakkii jettee jaarsummaa hin taane jidduu deemteetiin biltsiginnaa guurteetiin gabayaa Oromoo keessa oolchuudhaaf hin hojjetin. Adaraa isinitti haa ta'u. Gorsumaafitu kanarraa kan hafe Oromoon sabboonummaa qabdu, sabboonummaan Oromummaa, Oromoon yeroo hundaa manni hidhaa Oromoodhaan hin malu, ajjeechaan Oromoodhaan hin malu, hiyyummaan Oromoodhaan hin malu, baqachuun Oromoodhaan hin malu jetta taanaaniin be a part of World Oromo Congress. Qaama itti ta'ii, abbaa itti ta'iin dhaamsa kooti kan hubachuun barbaada. Jiraadhaa torbaan kana keessa dhimmi jaarmiyaa kana bal'inaan miidiyaa irratti aktivistoonni Oromoo by the way wanta akkasinitti taa'ima. Qaama kana ji'oota 8 kanaa fi qaamni bakka bu'ummaadhaan hin hirmaatin hin jiru. Qaamni bakka bu'ummaadhaan mariin waliin hin gaggeeffamin hin jiru. Ammoo fakkeenyaa fi organizationii tokko yaamamee hooggansa isaanii marii yoo godhu hooggansi qaamoleen hooggansa sanarraa dhufan fuudhanii miseensota isaanii biraan gahuu dadhabuun jira. Dadhabuun jira. Fakkeenya isinii kenna. Afooshaan X jedhamtu takka yoo jiraate akka fakkeenyaatti yookiin waldeen X jedhamee yaamu tokko yoo jiraate hooggansi isa kana keessa jiru yaamameera. Mariin waliin godhameera. Mariin godhamee erga marii sana fudhatee deebi'ee miseensota isaa itti qopheessuun Oromoon hayyoonni Oromoo waan kanaan deemaa jiranii waan kanarratti hubannoo barbaadan taanaan koottaa hirmaadhaa jedhaniitiin as dhiyeessuun dadhabinni mul'ata jira. Everywhere. Kanaan ala garuu as an organization leader yoo xiqqaate namni tokko listiilee organizationii Oromoo jiran keessa hooggansi sun iimeeliin kan hin dhaqqabin hin jiru. Dhagahanii jiranii ni beeku. Yoo abbammaa lakkii jedhee achumatti dhossi organizationii osoo hoogganu waan kana dhosseera ta'e seenaan illee si gaafata. Seenaanis si gaafata. Oromoo waan murteeffachuu qabu Oromoota biraan gaya sana amma maalii waan gadi gahee namoonni kun quba hin qabneef yeroo tokko tokko namoota gadii kanatu beektanii warri inaa dubbachuudhaan beekamu kanatu react godhaa sun sirrii miti. Dhugaan jirtu, listiin jirtu, daataan jiru. Hooggansi organizationii Oromoon qabdi jedhamee hanga ammaa dhagahame yoo dhibba ta'uu baatu parsantii gara 90 jala jiru warri diyaaspooraan jiru gahee jira. Yoo xiqqaate parsantii 90 oliin taa'ee yaadda. From civic organizations, Oromo community leaders, youth associations, advocacy associations, political organizations. Qaamni wanti kun bira hin gahin hin jiru. Qaamni wanti kun bira hin gahin hin jiru. Dhagahanii jiranii osoo dhagahan ammootu yoo riphanii hawqoo የተኛን jedha warri kun qotiyyoo abaayaa garafaniif hin ka'u.